Oduu keenya jalqabaatiin godina addaa saba Oromoo Wallootti haleellaa suukanneessaa humnoonni faannoo raawwatanii lubbuun namoota dabruun gabaafame. Waxabajjii 15/2024 haleellaa cimaa aanaa Jillee Dhummuugaa gandoota garagaraa keessatti raawwatame kanneen lubbuun dabraniin alatti namoonni hedduun miidhaa qaamaa cimaaf saaxilamuu fi yaalarra jiraachuu Oromiyaa 11 jiraattota naannichaa irraa odeeffatee jira. Guutuun oduu kana Ayyaantuu Abdiitiin isiniif dhiyaata. Tibbana humnoonni faannoo Amaaraa haleellaa qindaa'aa kutaalee Oromiyaa garagaraatti raawwataa jiraniin lubbuun uummata nagaa darbaa qabeenyi mancaa fi namoonni hedduun miidhaa qaamaaf saaxilamaa jiru. Torbee darbe kana keessatti qofa godina addaa saba Oromoo Walloo dabalatee godina Shawaa Lixaa aanaa Noonnoo fi Salaalee Dharraatti haleellaa raawwataniin lubbuu namaa fi qabeenya irratti miidhaa cimaa qaqqabsiisanii jiru. Haaluma kanaan godina addaa saba Oromoo Walloo aanaa Jillee Dhummuugaatti haleellaa qonnaan bultoota irratti raawwataniin lubbuun nama lamaa darbuu maddeen Oromiyaa 11 himanii jiru. Waxabajjii 15/2024 haleellaa cimaa aanaa Jillee Dhummuugaa ganda baacii keessatti bananii lubbuun namoota lama battalumatti yommuu darbu 10 ol miidhaa cimaaf saaxilamanii yeroo ammaatti yaala argataa jiraachuu jiraattonni himanii jiru. Gareen Finxaalessi faannoo tun gaafa guyyaa sanbataa jechuudha. Uummata keenya irratti aanaa Jillee Dhummuugaa gandoota akka balcii karaalee adda addaatiin banteen namoonni lama wareegamanii jiranii. Gara 10 kan ta'an immoo madoodha. Madoo sunis gara hospitaala Adamaa geeffamanii jirani. Humnoonni kun jiraattota fakkaatanii uummata keessa faca'uun haalaa fi yeroo erga mijeeffatanii booda haleellaa kan raawwatan ta'uu himan. Tarkaaffiin qaamoleen mootummaa humnoota kanneen irratti fudhatan kan hin jirre ta'uun rakkoo kana daran hammeessee jiraachuus dubbatu. Ajjechaa fi saamicha qabeenyaatiin alatti ijoollee Oromoo adamsuun maatii irraa maallaqa gaafataa jiraachuus maddeen keenya eeranii jiru. Haaluma kanaan torbaan darbe magaalaa Kamiseetti humnoonni faannoo dargaggoo tokko erga qabanii booda maatiidhaan qarshii miliyoona 2 hin galchitan taanaan lubbuu ilma keessanii baafna jechuun doorsisuu dubbatu. Maatiinis gargaarsa jiraattota irraa godhameen qarshii 500 sassaabuun kennanii ilmi isaanii akka gadi dhiifamuuf gaafachuu dubbatu. Haa ta'u malee humnoonni faannoo Amaaraa kun qarshii erga fudhatanii booda mucaa isaanii ajjeesanii daandii irratti gatu maatii fi jiraattonni naannichaa himanii jiru. Abbaan mucaa ajjeefamee turtii miidiyaa hawaasummaa Doochee Veeluu wajjin taasiseen mucaa koo baajaajii inni ittiin dalagu koontiraataan bakka fagoo nu geessita jechuun fuudhanii ajjeesan jedhan. Itti dabaluunis qarshiin isaan na gaafatan lubbuu ilma koo baraaruu hin dandeenye jechuudhaan miira gaddaatiin dubbatu. Jiraattonni naannichaa haleellaa walitti fufiinsaan raawwatamaa jiru saamicha qabeenyaa namoota nagaa ukkaamsuu fi walumaa galatti haala nageenyaa waggoottan 6 darbaniif mudataa jiruun gaaga'ama jireenyaa hamaa keessa jiraachuu dubbatu. Oduu keenya lammataatiin biyya kibbaa Afrikaa Maalaawiin godaantota Itoophiyaa 238 kanneen daangaa biyyattii keessatti qabaman gara biyyaatti deebisuuf hojjechaa jiraachuu hime. Godaantonni kunneen seeraan ala gara Maalaawii seenuun seera immigireeshinii biyyattii cabsuun himattee jirti. Dubbii himaan immigireeshinii kaaba biyyattii akka ibsanitti adeemsa godaantota kanneen gara biyyaatti deebisuu deeggarsa dhaabbata godaantota idila addunyaa yookiin IOM waliin haala mijeessaa jiraachuu hime. Gabaasni waajjira immigireeshinii naannoo kaabaa irraa argame akka agarsiisutti jalqaba bara 2024 irraa eegalee lammiileen biyya alaa 173 seeraan ala daangaa biyyattii cabsuun seenanii to'annoo jala oolanii jiru jedha. Aangaa'onni akka jiranitti godaantonni kunneen irra caalaan isaanii karaa hayyama hin qabneen Maalaawii akka seenan himu. Baqattoonni Itoophiyaa waraqaa baqattummaa hin qabne Puuntlaand gadhiisanii akka ba'an ajajni dabre. Kaaba bahaa Soomaaliyaatti kan argamu bulchiinsa Puuntlaand lammiileen Itoophiyaa waraqaa baqattummaa osoo hin qabaatin seeraan ala magaalaa Gaarawwee keessa jiraatan hatattamaan gadhiisanii akka ba'an ajaja dabarsuu miidiyaaleen biyyattii gabaasanii jiru. Guutuun gabaasa kanaa Hawwii Mahmuudiin isiniif dhiyaata. Kaaba bahaa Soomaaliyaatti kan argamu mootummaan bulchiinsa Puuntlaand lammiileen Itoophiyaa waraqaa baqattummaa osoo hin qabaatin seeraan ala magaalaa Gaarawwee keessa jiraatan hatattamaan gadhiisanii akka bahan ajaja dabarse. Kantiibaan Gaarawwee Abdulqaadir Mahamud Geedii guyyaa ayyaana Idil Adaa dheengadda kabajame sababeeffachuun ergaa dabarsan keessatti Itoophiyaanonni seeraan ala jiraatan Gaarawwee gadhiisanii bahuu qabu jedhan. Namoota ajaja kana hojiirra hin oolchine irratti tarkaanfiin fudhatama jechuu isaanii miidiyaan Puuntlaand Gaarawwee Online jedhamu gabaaseera. Akka gabaasa Gaarawweetti sababaan ajaja kana
Itoophiyaanonni seeraan ala biyyattii keessa jiraatan lakkoofsaan baay'achuu fi carraa hojii saamaa jiraachuu ta'uun eeramee jira. Addis Istaandaard akka gabaasitti baqattoonni Itoophiyaa Puuntlaand keessa jiraatan ajajni kun isaaniif darbu mirkaneessaniiru. Bulchiinsa Puuntlaand keessatti lammiileen Itoophiyaa waraqaa baqattummaa dhaabbata mootummoota gamtoomanitti koomishiniin dhimma baqattoota UNHCR irraa kennamu kan hin qabne hundi Gaaroo gadhiisanii akka bahan ajajamu mirkaneessuu isaa gabaasee jira. Bulchiinsi Puuntlaand Itoophiyaanota seeraan ala jedhe kana hatattamaan gadhiisanii akka bahan ajaja dabarsuu hordofee Itoophiyaanonni lakkoofsaan baay'ee ta'an sodaa keessa jiraachuun gabaafamee jira. Namoonni waraqaa baqattummaa hin qabne yaaddoo guddaa keessa kan jiran ta'uunis ifoomee jira. Kana malees waliigaltee ulaa galaanaa Itoophiyaa fi Somaalilaand hordofee Itoophiyaanota irratti sodaachisoo haleellaa fi ajjechaa garaagaraa qaamolee hidhataniin adeemsifamaa turuu eeruun haalli amma deemaa jiru kunis sodaachisaa ta'uun himamee jira. Kanaan dura haleellaa lammiilee Itoophiyaa irratti xiyyeeffatee raawwatamaa jiru furmaata akka argatuuf mootummaa Somaaliyaa fi UN'tti iyyannoo galchanii deebii akka hin arganne kan yaadachiise baqataan Addis Istaandaard dubbise tokko ammas rakkoon kun itti fufuu ibsa. Bulchiinsi Gaaroo Itoophiyaanonni akka gadhiisanii bahan ajaja dabarsus guyyaa meeqa keessatti raawwatamuu akka qabu ifatti waan hin ibsineef Itoophiyaanota keessa sodaa jiru hammeessuun ibsameera. Jalqaba bara 2024 mootummaan Itoophiyaa fi Somaalilaand waliigaltee wal hubannaa ulaa galaanaa mallatteessuu hordofee lammiilee Itoophiyaa Somaaliyaa keessa jiraatan irratti doorsisaa fi miidhaan gahaa turuu isaa Oromiyaa 11 gabaasaa turuun ni yaadatama. Lammiileen Itoophiyaa 1,172 manneen hidhaa Saawud Arabiyaa keessatti dararamaa turan gara biyyaatti deebi'an. Lammiileen Itoophiyaa Saawud Arabiyaatti haala rakkisaa keessa turan 1,172 guyyaa kaleessaa gara biyyaatti deebi'anii jiru. Lammiileen deebi'an kunneen hunduu dhiirota yoo ta'an kanneen keessaa 29 guddattoota umriin isaanii waggaa 15 gadii fi daa'imman reefu dhalatan 2 ta'uun ibsamee jira. Lammiileen kunneen wayita buufata xiyyaara idil addunyaa boolee ganti deeggarsaa fi kunuunsi barbaachisaan taasifamuufiin simame. Hojii maatii waliin wal qunnamsiisuu hojjetamaa jira jechuudhaan ragaan ministeera dhimma dubartootaa fi hawaasummaarraa argame ni mul'isa. Durataan Koree hariiroo dhimma alaa seenetii Ameerikaa kan bulchiinsa Baayiden aangawoota olaanoo Itoophiyaa fi humnoota gocha hammeenyaa dabree fi yeroo ammaa raawwachaa jiran irratti qoqqobbii akka kaa'u gaafatan. Durataan Koree hariiroo dhimma alaa seenetii USA Seenaatar James Risch bulchiinsa Baayiden gocha hammeenyaa yeroo ammaa raawwatamaa jiruu fi qondaalota olaanoo Itoophiyaa fi humnoota hidhannoon waraana gaggeessaa jiran irratti qoqqobbii akka kaa'u gaafatanii jiru. Guutuun gabaasa kanaa Maadii Abdul Baastiin isiniif dhiyaata. Seenaatar Ameerikaa aangawoota olaanoo Itoophiyaa fi humnoota gocha hammeenyaa raawwatan irratti qoqqobbiin akka kaa'amu gaafatan. Durataan Koree hariiroo dhimma alaa seenetii US James Risch bulchiinsi Baayiden gocha hammeenyaa yeroo ammaa raawwatamaa jiruuf qondaaltota olaanoo Itoophiyaa fi humnoota hidhannoon waraana gaggeessaa jiran irratti qoqqobbiin akka kaa'amu gaafatanii jiru. Seenaatarri Riippablikaan kana kan jedhan gabaasa yeroo dhiyootti koomishinarri olaanaa mirgoota namoomaa dhaabbata mootummoota gamtoomanii rakkoo mirgoota namoomaa Itoophiyaa keessatti hammaataa dhufe ilaalchisuudhaan ibsa baase hordofuun akka ta'e ibsamee jira. Gabaasni kun bara 2023 qofa Itoophiyaa keessatti sarbama mirgoota namoomaa 70 humnoonni mootummaa itti gaafatamummaa akka qaban saaxilee jira. Seenaatar Risch Itoophiyaa keessa dhiittan mirgoota namoomaa fi duuti lammiilee siiviilii irratti gaggeeffamaa jiru suukanneessaadha jedhanii jiru. Bulchiinsi Baayiden qondaaltota olaanoo Itoophiyaa fi humnoota waraana hammeenyaa darbee fi yeroo ammaa gaggeessaa jiran irratti qoqqobbii kaa'uu qaba jedhanii jiru. Seenaatar Risch mootummaan Ameerikaas dararaa qaqqabaa jiru kana ilaalchisuudhaan sababni tarkaanfii fudhachuu dhabuuf hin jirus jedhanii jiru. Gabaasni kun taateewwan 594 kan nama ajaa'ibsiisan kanneen miidhamtoota 8,253 irratti dhiibbaa geessan kan galmeesse yommuu ta'u kunis bara darbee waliin wal bira qabamee yoo ilaalamu 56 kan caalu ta'uu agarsiisa. Raayyaan ittisa biyyaa Itoophiyaa fi humnoonni poolisii naannoo dabalatee qooda fudhattoonni mootummaa sarbamiinsa kana keessaa 70 fudhachuun isaanii kan nama rifachiisu yoo ta'u miidhamtoota 7,100 ol miidhuudhaaf itti gaafatamummaa qabu jedhamee jira. Dubbiimtuun waajjira mirgoota namoomaa dhaabbata mootummoota gamtoomanii Elizaabeet Rooshaal gareen milishaa faannoo fi michoonni isaas yoo xiqqaate namoota 52 ajjeesanii jiru jechuun dubbattee jirti. Saamichi bu'uuraalee misoomaa elektirikii irratti raawwatame kasaaraa birrii miliyoona 100 dhaqqabsiise. Saamicha meeshaalee buufata bu'uuraalee misoomaa elektirikii irratti bara 2016 akka lakkoofsa biyyattii keessa qofa raawwatame kasaaraa birrii miliyoona 100 olii dhaqqabsiisu koorporeeshinii elektirikii Itoophiyaa beeksise.
Saamichi buufata humna elektirikii irratti raawwatamu yeroorraa gara yerootti dabalaa dhufuu dhaabbatichi daayireektara tajaajila seeraa obbo Abbabaa Tasfaa waabeeffachuun dhaabbanni tajaajila oduu Itoophiyaa gabaase. Saamichi kunneen tajaajila humna ibsaa fi sochii hawaas dinagdee uummataa irratti dhiibbaan inni uumaa jiru olaanaa ta'us daayireektarichi ibsan. Bara 2016 qofa keessa yakkoonni saamichaa 300 ol raawwatamuu eeruun yakkamtoonni 30 takkaa ol hidhaa cimaa waggaa tokko hanga waggaa 18tti adabamuunis ibsamee jira. Haa ta'u malee adeemsa yakkamtoota hordofanii seeratti dhiyeessuu fi murtee kennuu irratti rakkoon jiraachuu daayireektarichi eeranii jiru. Hoogganaan neetoo chaayinaan karaa ishee yoo jijjiirrachuu baattee waraana raashiyaan Yuukireen keessatti gaggeessaa jirtu deeggaruu ishiitti gatii baasuun ishee hin oolu jechuun akeekkachiisan. Hoogganichi jeensiin BBCtti wayita dubbatan akka jedhanti Beejing gama tokkoon waraana raashiyaa deeggaruudhaan karaa biraatiin ammoo michoota Awurooppaa waliin hariiroo qabaachuuf yaaluun gama lamaanuu milkaa'uuf yaalaa jirti jedhanii jiru. Guutuun oduu kanaa akka taantu isiniif dhiyaata. Hoogganaan neetoo chaayinaan karaa ishee yoo jijjiirrachuu baattee waraana raashiyaa Yuukireen keessatti gaggeessaa jirtu deeggaruu isiitti gatii baasuun isii hin oolu jechuun akeekkachiisan. Hoogganichi BBCtti wayita dubbatan akka jedhanti Beejing gama tokkoon waraana raashiyaa deeggaruudhaan karaa biraatiin ammoo michoota Awurooppaa waliin hariiroo qabaachuuf yaaluun gama lamaanuu milkaa'uuf yaalaa jirti jedhan. Kunis kan yeroo dheeraadhaaf hojjechuu danda'u miti kan jedhan hoogganaan neetoo kun tibbana daawwannaa Waashingitanitti taasisaniin BBC Newsitti wayita dubbatan. Gaaffii fi deebii bal'aa BBC waliin taasisaniin hooggantichi kun akkasumas waa'ee baasii meeshaa niwukilaraa fi ittisaa irrattis dubbatan. Yaadni aangaa kunis kan dhufe yeroo raashiyaan waraana Yuukireen keessatti gaggeessaa jirtu dhaabuudhaaf mallattoo tokkollee hin agarsiifne kanattidha. Yaa'ii nagaadhuma torbee dabree Siwiizerlaanditti gaggeeffame irratti biyyoonni baay'een Yuukireen deeggaruuf waadaa galanis raashiyaan kun yeroo qisaasuudha jechuun Yuukireen yoo harka kennatte qofa marii nagaa irratti walii akka galtu himte. Hoogganaan neetoo kunis deeggarsa chaayinaan raashiyaaf taasisaa jirtu irratti waan miseensonni neetoo gochuu akka danda'an cimsan yoo dubbatan qoqqobbii kaa'amuu danda'u irratti haasa'u itti fufan. Itti dabaluunis chaayinaan teeknooloojiiwwan hedduu kanneen akka maayikiroo elektirooniksii kan raashiyaan misaayilaa fi meeshaa waraanaa Yuukireen irratti fayyadamtu ijaaruuf barbaachisaa ta'an qoodaafii jirtis jedhanii jiru. Itti dabaluunis chaayinaan amala isii kana yoo jijjiirrachuu baate sadarkaa ta'e tokko irratti adabbiin diinagdee gosa tokkoo yaaduu qabna jedhan. Itti dabaluunis chaayinaan amala isii kana yoo jijjiirrachuu baate sadarkaa ta'e tokko irratti adabbii diinagdee gosa tokkoo yaaduu qabnas jedhan. Beejing deeggarsa raashiyaaf taasiftuun ammayyuu hanga tokko qoqqobbii jala kan jirtu yommuu ta'u baatii dabre keessa Ameerikaan dhaabbilee chaayinaa fi Hoong Kong keessa jiran gara 20 irratti uggura kaa'uun ishee ni yaadatama. Chaayinaan daldala Mooskoo waliin qabdu meeshaa waraanaa nama ajjeesu gurguraa akka hin jirre himuudhaan waaqqatte. Daawwannaan hoogganaan neetoo Waashingitan kunis erga Vilaadimir Puutiin kibxata har'aa Kooriyaa kaabaa daawwachuun isaanii mirkanaa'e booda. Kunis daawwannaa baatii dabre keessa Chaayinaatti taasisanitti aanee kan dhufedha. Gama biraatiin Raashiyaan erga bara 2022 keessa Yuukireen irratti weerara guutuu eegaltee kaasee waltajjiiwwan addunyaa irratti loogeenfamuun ishii dabalaa dhufee jira.